teessee du'uurra kan jedhu namni bosonatti ba'e natti fakkaata akka kootti maammee. Okay, akkuma filmaataati malee wantichi fala waara'aadha jettee itti amantaadha gaaffii kiyya beektee dhugaadha namni gaafaaf fiigu tokko. Fala waaraa kan hin jedhu mootummaan nama dhaggeeffatu yoo jiraate ani nama nagaatti amanu nama dhiiga lolaasuu barbaadu miti. Mootummaan nama dhaggeeffatu dhugaa mootummaan kun lapheerra gadi bu'ee gaaffii hawaasaa kana deebisuudhaaf yoo deebisuu baachuu baate sagantaa ifa ta'e qabaatee yeroo kanatti nan deebisa. Asitti naaf hin mijanne. Haala sanaan gaaffii namni gaafatu gaaffiidha jedhee beekee afaan qawweetiin namatti fiiguutu baate wanti qawwee si kaasisu tokko illee hin jiru. Namoonni nagaa lallaban fakkeenyaaf namoonni akka gameessa keenya Profeesar Maraaraa Guddinaa akkasumas Jaljawaar namoonni kunniin warra karaa nagaatti amanan namoota kanneen irraa gaaffiin isaanii yeroo fudhamuu dhabu. Qabsoon nagaa eessan nu geechuu waan jedhu kanarraa abdii kutattee qawwee si kaasisa. Kanaaf hin qawweetti amane maamne. Ayyee gaaffii xumuraa warri hidhatee bosona keessa jiru kun akkuma kee tarii ammoo ilaalcha kan biraatiin jechuudha. Hidhatee mootummaa kanan kaasadee warri bosona keessa jiru qabsoo isaan waggoottan darban 5 kana keessatti gaggeessaa jiraniin wanti Oromoodhaaf xiqqoos taatu xiqqoo wanti miizaanan gan jiraanii taatu wa'ii wanti inni bu'aa kaleessa sirnoota turaniin sirna kana dagadhuu iyyuu sirnoota turan keessatti Oromoon dhabee jedhe wanti inni argatee jedhu jira jettee wanta itti waa xiqqoo wayinaa kaasuu dandeessu jira. Yaa wanni nan sii kaasuu danda'u baay'eetu jira. Fakkeenyaaf qabsoon amma mootummaan amma dura darbe yookiin immoo sirni wayyaanee kan ittiin kufe sirna qeerroodhaan malee waboo kan taane namuu beeka kanaanis ittiin amana. Garuu sana asitti waggoota 5 kana keessatti tooraalee waboon harkatti galfate yookiin immoo naannoo isaan ture yoo argine waraanni kamtu itiksii waraana qaba kan jedhu namni kamuu ni beeka kana. Anis akkasittiin amana namni arge ni beeka. Kanaaf kun riphee lolaadha waan ta'eef yeroo gaaffii hawaasa itti deebisuu osoo hin ta'e yeroo itti of ijaaruudha. Fuulduraaf garuu gaaffii saba kanaa ni deebisa jedhee abdiin irraa qaba. Galatoomii ulfaadha. Yaada keetiif halkan gaarii sifa ta'u. Baay'ee galatoomi. Dhaamsa dhumaa dhaamachuun barbaadu. Oh, sorry, yaada kee osoo fixatteetta jedheen si buusee ture dhiifamaa bro. Dubbii xumurteetta jedheen si buusee. Hayyee yoo yaadni xumurattu dirqama jira yoo kan jettu ta'e deebisee argadhu carraa lammaffaarratti si gahuu danda'a. Kennaa itti fufi. Kennaa koo namni jettu itti fufi. Tole ulfaadha galatooma carraa dabalataa argadheera. Ani waan tokko inni qeerroo jedhullee yaada tokko yaada gaarii mucaa gaarii yaada bilchina qabu ijoolleen gariin kaasaa jiru. Anirra caala gaaffiin as jalatti namoonni babarreessanillee gaaffii namni dhaga'uu barbaadu hin taane gisee tokko waan dhaga'uun barbaannellee dhaga'uun nu barbaachisa. An gaaffiin qaba. Gaaffiin an qabu sun maal jettee yoo na gaafattee fakkeenyaaf ati magaalaa baateeti hattuun kiisii kee galee hattuun tokko eega mallaqa si jalaa hate mana tokko keessa seenee manzaara qawwee isaa achii sitti dhukaasaa bikki. Mana keessa seeneera dhimmi haasaarru dhimma ummataati. Waliigalaa haa deemnu. Dhimmichi dhimma nageenyaa fi dhimma ummataati. Yaanni isin lafa keettanii atilee maammee yaada bilchina qabu kan lafa keetteedha. Akkasuma ta'eeti wanti haasaamuu qabu hattuun tokko hatee ka'eeti mana nama tokko keessa seenee yoo achii sitti dhukaase mana kana keessa haadha kootutu jira. Itti dhukaasu lubbuu nama baay'eetu bada jettee dhiiftee deemte. Ati deemnaan ilmee kan kee gadi baasanii alatti goorra'an. Eegasii goorra'ame isin yaa galu gaaffiin kiyya. Inni seenee rakkataa seeraanillee haa seenu akka seeninillee haa seenu. Mana keessa seenee taatee dhiyeenya kana iddoo wayitti ta'e iddoo san maqaan dha'u. Maaliif achi keessa seenee achi keessa rasaasa dhukaasaa. Achi keessa miskiinota baay'eetu jira. Namoota lubbuu nama baay'eetu dhumata. Achirraa yoo achitti walitti deebisuu taate namatu dhumata. Kanaaf falli jiru dhiisanii biraa deemu jedhee hunni biraa duubaan deeba. Kun hin ta'uu saabuu taati akka kubbaa miilaa harkisanii duubatti harkiftee kaatee harkiftee akka goolii galchuus yaa galu dubbiin akkasi.
amma inni kun inni siyaasa diqqoo dubbiin galteef tapha kana akka gooliitti galtu waan beekeef dhiisee biraa deema. Eegasanillee eega itti dubbiin itti ta'uu fi didde maal godhare ilmee kan kee gadi baasanii barrii irratti si jalaa goorra'an. Isa kamtu himatamaa isa kamtu yakkamaa ta'a fakkeenyaaf gaafiin kun ifa ta'uu qaba wanti haasaarru dhimma uummataati. Dhimmichi kuni taphni taphatamaaru haadholee teenya jidduutti iddoo itti taphatamu iddoon taphaa silaa addumatti bayuu qabaa ture yoo warri taphachuu barbaadu. Inni isa kaanitti amanus inni kaanitti amanus. Egaa kanaan mirkaneeffadhaa kanaan fudhaangoo inni jedhusi wanti dubbatamuu qabu asirratti. Sirriitti namni hundinuu beekee dubbachuu qabu. Inni taphachootu meedaa barbaachisa. Meedaan kuni harmee koo tuqaa. Itti bilbilame taaptaa godhaa ijoollee taaptaa koppii linkii godhame. Itti bilbilame deebi'aa kennaanii sakandii muraasa eegnaanii taaptaa koppii linkii godhaa piliis. Kennadhaa yaada keessan iftoominaan waan jiru bilisaan jechuudha. Dhimma paartii kamuu deeggaruuf mormuu paartii kamuu maqaba. Kuni na hooggana yoo ta'e nama kanaatu gaafii gaafataa jira malee aniifati qeerroof qarreen hojiin isaanii maalinni hojiin isaanii uummata isaaniirraa falmatuudha. Wanni tokko kana nama mormitaa? Nama mormitu isaa? Yaada keetu hojiin qeerroo fi qarree suni maali yoo jenne hojiif qeerroo fi qarree baruma wayyaanee ture sanii jechuudha. Gaafa sanis uummataaf dhaabbate gaafa sanis aangoof hin dhaabbanne qeerroo fi qarreen har'as aangoof dhaabbachuu hin qaban bakka dhibeen jirtu kaasanii dubbachuu fi uummata kana baraaruu irratti uummata kana bira dhaabbachuu irratti dirqama kennaa jechuudha. Garuu namoonni qaama mootummaa jalatti galanii qaama mootummaa kanarraa dubbachuu dhiisan waa'ee mootummaa dubbachuun dhiisu kaa isaatu biyya bulchaa jiraami. Abdii muyuutii godhadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi. Waalaikum salaam miyuutii godhadha. Namoonni jalqaba yeroo seentan piliis miyuutii godhadha sagaleen keessan akka disturb namoota hin goonetti piliis. Kanaafuu itti gaafatamummaa qaba. Itti gaafatamummaa qabu kana bahachuun isarraa dirqama. Itti gaafatamummaa bahuu hin dandeenye taananiin aangoo uummatatti deebisee uummanni akka itti bulchu haalaallatu yookiin yoo danda'a ta'e waaroo uummata kanaa uummanni kun akka itti baraaramu garanallee siyaasaa kam jalallee akka bahu uummanni kun siyaasaa jettaa biyyattiin dinagdeen kuftee jirti. Akkamitti biyya kana keessa uummata keenya baraaruu dandeenyatti hojjedhaa malee qeerroo mootummaa jalatti hin hojjetina. Dhaamsi ani isinii dhaamusuma kana. Yoo uummataaf dubbattan ta'e uummanni sun maaliif rukutamaa? Sababni isaan rukutaniif maalinni? Sibiilli isaan achitti rukutamanii suni maalinni? Sababa siyaasaati. Siyaasaa kanaan immootuyyuu siyaasaa ofii yoo barbaadanii araaran furachuu danda'an. Inni biraa immoo waa'ee Jawaar dhiyoo tana barreessisan irratti ilaali. Eeshi warri abaa'oo tole jedhee inni mootummaa hin didee jedhee achirratti barreeffamni sun jechuudha. Sababni inni araara dideef maali gaafii kiyya? Maamme. Ana gaafachaa jirtaa? Odoo uummanni sun hin rukutamin dura odoo uummanni salaalee kan rukutamuu ture qaata. Uummanni viidiyoon ol bahee dura osoo ol hin bahini barreeffamni Jawaar tokko ol bahe. Maaliif araara dida? Uummata kanaa mika bulchaa jiru inni? Ana gaafachaa jirtaa gaafii kana? Si gaafachaa jira maamme maal? I think fuula koorraa wanti mootummaa fakkaatu yookaan dhaaba wayii keessa kan jiru wanti fakkaatu jira. Backgrounding kiyya alaabaa abbaa gadaati. Tole ana asirratti kan argaa jirtu Aljaziiraadha. Anis uummanni kun kallattii inni ittiin nagaa ta'uuf biyya keenyaaf rakkoo hawaasa keenya irra gahaa jiruuf maaltu furmaataa fi akka itti furmaata ta'u haa dubbannuudha malee ani gartuu tokkorraa bakka bu'ee kan hin dubbadhu ergamaa dhaaba yookaan gartuu tokkootii miti. Gaafii akkana akkamitti na gaafachuu dandeessa jalqabu wayyoo tumti. Wanni ani si gaafachuu danda'ee fi nama kana bakka sanitti araarri suni hin danda'amu erga jedhe gaafii kana anaafis qeerroodha. Kakaleellee achitti baase erga uummata kana wajji araara hin feene karaa gadi haa dhiisu. Waan kanarratti hojjechuudha.
Wanni ani gaafii kana kaase. Bulchuu hin danda'u. Uummata kana qusachuu hin danda'u. Ni gabaabsin xumuradha gaafii kiyya maamme. Qarreedha qeerroodha siin jedhee jira. Akka barbaade mootummaa irratti dubbachuu danda'ani. Atis akka barbaade dubbachuu dandeetta. Siif achi jira, anaaf achi jira waan ta'eef. Situ achitti baase, anaatu achitti baase, uummata achitti baase. Furmaata kana yoo hin furtan ta'e lafee irraa furuudha malee gubbaa diddibaan hin barbaachisu. Sirraa gabaabsee hin jira. Faadhu galatoon. Ayyee galatoomi. Mootummaa aangoorra hidhatee jechuudha beektee waraanaa fi humna namootaa jechuudha jabeeffatee biyya bulchu dhiisiiti gartuu mootummaa mormee bosona keessa seeneyyuu uummanni jechuudha dhaabsisuudhaa fi hiree dhabee waggaan 5 lakkaa'amee jira. Gabaabatti obboleettii kiyya gama dhuunfaa kiyyaatiin ilaalcha kiyya kan sii deebisutti. Mootummaadhaan yeroo barbaadde irratti ka'ii aangoo sanarraa bakka sanarraa ka'ii uummanni akkana ta'u kan jedhamee furmaanni dhufu osoo ta'e Itoophiyaa keessatti miti biyyoota guddatan jedhaman jechuudha biyyoota akka Ameerikaa keessatti iyyuu strugilii guddaadhaan bakki kan jijjiiramu. Doonaald Tiraamp aangoo qabachuudhaa fi aarsaan inni godhe jechuudha rasaasa hanga gurrii itti citu siigalaa jira miti assaasineeshiniin garaagaraa irratti raawwachaa jechuudha. Adda qaqqabee carraa mootummaa si'a lammaffaadhaaf Ameerikaa bulchuu argatee jedhe. It's not easy. Mootummaan kamtuyyuu yeroo qaamni tokko hidhatee dhufee bakka sanaan si kaasa jedhu nooruu anaa cabsu jedhee ol ka'ee fi teessoo gadhiisee fi bakka ofii mootummaan kaa'u hin jiru. Tarii Hayilamaariyaamiin fakkeenya godhachuudhaaf yaaltu hedduun keessa naalla Hayilamaariyaam bara 2016 keessa 2017 yeroo qabsoon qeerroo jabaatee jedhu sirni TPLF jechuudha. Maqaadhaaf namni sun just like symbol Mallas Zeenaawii erga dhibeen beekamneen biyyatti